Odeessa har'aa kan irratti xiyyeeffannu keessa ABO'n boordii filannoo Itoophiyaa balaaleffatee jira. Artist Jaalataa Lammii mana hidhaatii gadhiifamee jira. Mohammad Deeksisoo hidha seera ala irraa akka inni gadhiifamu Komishiiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa ammallee yeroo lammaffaa fi gaafachuun dhagahamee jira. Masarati kennee dhaabaa ammallee poolisiin gadhiisuu didee mana murtii bilisa baasullee. Ameerikaan Christopher Coons seenatarii jedhamu gara Itoophiyaa haala rakkoo siyaasaa Itoophiyaa irratti ergama addaa Joe Biden ta'ee akka haasahu gara Finfinneetti erguu deemti. Mootummoota gamtoomanitti Komishiiniin mirgoota ilmaan namaa rakkoo Tigraay keessattuu dhalatee akka Komishiinii mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa wajjin qoratu beeksisuun dhagahamee jira. Paarlaamaan Ingiliza dhimma Tigraay irrattu marii geggeessee jira. Pirezidaantiin yookaan ammoo asirreeffadhuuti hogganaan Suudaan Abdul Fattah al-Burhaan Itoophiyaan daangaa bara 19 fudhattu malee mariin geggeessinu womaatu hin jiru jechuun isaa dhagahame. Abinii fi Baaldaraas ejjannoo walii baasanii jiranii. Ejjannoo kanaanii Finfinneen magaalaa uf dandeette taate akka naannootti akka gurmooftu siyaasanii yookaan ammoo shirri taranyoota akka kolaafamuu fi akka waliin hojjetanii ibsi kenname jira. Odeeffannoo Tigraayitii fi odeeffannoo garbira ka Oromiyaallee hin qabna amma gara bal'inatti dabarra. ABO'n dhaabbatni ABO boordii filannoo Itoophiyaa balaaleffatee jira. ABO'n boordii filannoo Itoophiyaatii fi ka balaaleffatee garee seera alaanii gurmaahee ABO ofiin jedhu ka Araarsoo Biqilaatii beekamtii eegii kenneen duubattu akka tahee kadhagame. ABO'n kanaan dura karaa boordii filannoo Itoophiyaattu xalayaa barreessee murtii seeraa ala ka qaamni ABO irraa fottoqee fudhatu kana akka sirreeffatu gaafatee ture. Haa ta'uuti murtii kanaanii deebii waan hin argatin fakkaata. Ammaan tan ammoo ABO'n mormii dhiyeessee jira. Mormii dhiyeesse kanaan ABO'n tarkaanfii boordiin filannoo fudhatee fi akkasumas ABO'n qaama ammaan tan ABO irraa cite ufiin jedhu ka Araarsoo Biqilaa kanallee balaaleffatee jira. Ibsa har'a baaseen maal baasuu fi dhamaraasuu ka jedhu keessatti ABO'n gaafilee armaan gadii kanallee dhiyeesse. Ibsa ejjannoo kan keessattuu hammatee jira. Maqaa ABO maxxanfachuun daldalii taasifamuu dhaabbachuu qaba jechuudhanii warra Araarsoo Biqilaatiin warra koraa sabaa kadharaa yaame jedhuun kana balaaleffachuudhanii warri kunniin bakka bu'ummaa dhaabaa akka hin qabnee fi qaama shiraa mootummaan ABO diiguu fi godhu keessatti akka hirmaatanii ibsee jira. ABO'n dhaamsa mootummaa fi dabarseen mootummaan shiraa Oromoo fi dhaabbilee siyaasaa Oromoo irratti taasisuu dhaabuu qaba jechuudhanii ABO'n mootummaafillee dhaamsa dhaamee jira. Mootummaan keessattuu garee ABO hiltanii gargaaruudhaan warri kana bira dhaabbatee ABO haqanii gaafii uummata Oromoo qabatee qabsaa'uu akka laaffisuu barbaadu dubbatee jira. Dhaamsa boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti fidhaameen boordiin filannoo seera maleessummaa raawwate kana karaa seeraa fi haqa qabeessaan ifatti saaxiluu akka qabu gaafanna jechuudhani. ABO'n adeemsi boordiin filannoo Itoophiyaa paartii kanaa beekamtii kenne jedhalleen akka fudhatama hin qabne addeessa jira. Karaa biraatiin ammoo Oromoo bal'aa fi dhaamsi dhaabin ABO'n gareedhaan gurmaanii mootummaa fi of waamuu fi murni isaanii ijaarame hoteelii hiltanii maadheeffatee shiraa guddaa Oromoo fi paartilee siyaasaa Oromoo irratti xaxaa jiraachuu bira geenye jirra. Uummati Oromoo waan kana akkasittuu beekuu qaba jechuudhani ABO'n dhaamsa dhaamee jira. Dhumirratti ABO'n qeerroo fi qarree bilisummaa Oromoo hundaa fi jedhee dhaamsa dhaamanii qeerroo fi qarreen utubaa qabsoo Oromoo ta'uun wal nama hin gaafachiisu haala biyyattiin keessa turte keessatti qabsoon qeerroo fi qarree olaanaadha. Wantoota dhugaa fi haqaa irra daban sirreessuu fi hubannoo lammii horuu fi waraqaa qindeessuu fi kan fakkaatan shoorrii qeerroo fi qarree guddaadha. Wanti kana kaasuun barbaachifnee fi waan mootummaan itti jiruu fi murni shiraa fi bu'uuratee taasisaa jiru qixa kamiinuu dhugaa irraa kan fagaate waan ta'eef akka hubattanii hawaasa keessan hubachiistan dhaamna jechuudhani ibsi ABO kunini qeerroo fi qarree Oromiyaatii fi dhaamsallee dabarse jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii yooyyaa odeeffannoon sa'aatii kana kan isin biraan geennu akkuma itti fuufettuu jira. Odeeffannoo biraatiin ammoo ji'a 8 fi badii tokko malee ka hidhame artisti Jaalataa Lammii goota
gibeeni shananii Oromiyaa fi kennite keessa tokko ka jedhamu hidha ji'a 8 duubatiin bilisaa bahuun isa beekamee jira. Namni kun inni Hacaaluu Hundeessaa fa'aati eegii du'aniin duubatti qeerroo Jimmaa gurmeessuudhaan artidhaan uummata dammaqsuudhaan warra mootummaan shakkee qabee keessa tokko baatii ji'a 8 olii ka hidhame keessatti mootummaan himata hiikaa qabuu fi ragaa uumaatu irratti dhiyeessuu akka hin dandeenye ka dubbatamu isa wajjin qeerroo hedduullee mootummaan Abiy Ahmed warra Abiy Ahmed balaaleffatan jiru ka godina Jimmaa hidhuun dhagahame jira. Artistiin kun yeroo ammaan tana bilisa jechuudhaan gadhiifamee jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo yuunivarsiitii Jimmaatti ka dhaadannoo dhageessisee Jawaar Mohammadii gad dhiifamuuti Hacaaluu Hundeessaa haqa ka argatu jedhe Mohammadii deeksisoo manii murtii bilisaan haa ba'u jedhee marsa lammaffaaf murteessullee ammaan tana poolisiin gadhiisuu didatee jira. Koomishiniin mirgoota ilmaan namaa ka Itoophiyaa dhimmi hidhaa Mohammadii deeksisoo dogongoraa waan ta'eef ammallee akka gadhiifamuu qabu irra deebi'ee gaafatee jira. Karaa biraatiin ammoo manii murtii bilisaa ishii marsa lammaffaa fi labsee fi gaazexeessituu Messeretii dhaabaa kenne ammallee manii hidhaa mootummaa Abiy Ahmed gadhiisuu akka didee dhagahamee jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii koomishiniin mirgoota ilmaan namaa hooggantuunis Michelle Bachelet akka jettutti naannoo Tigraay keessatti badii dhaqqabee fi koomishiniin mootummaa Itoophiyaa rakkoo kanaa waliin haa qorannu jedhee dhaamsa nu dhiyeesse jechuudhaan dubbattee jirti. Akka isiin jettutti koomishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa yaada nu dhiyeesse kana fudhannee jirra. Garee Tigraayitti deemee badii dhaqqabe jedhamu ajjeecha akka magaalaa Aksumitii fi akkasumas naannoo Mariyaam Dengilaatii fi bakka adda addaa Tigraay keessattuu dhaqqabe garee qoratu gurmeessuu fi qophaa'aa jirra. Maal akka qoratanii fi eessa akka qoratamee fi wantoota kanaaf barbaachisanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii koomishiniin mirga ilmaan namaa yeroo ammaan tana irratti qophaa'aa jiraachuu Michelle Bachelet dubbattee jirti jechuudhaan Reuters addeessee jira. Reuters akka jedhutti naannoo Tigraay keessatti dhaabbileen mirgoota ilmaan namaa akka Amnesty International Watch fi Human Rights Watch akkasumas Amnesty International fi Human Rights Watch akkasumas miidiyaaleen addunyaa badiin gurguddoon yakka waraanaa dhaqqabee jira jechuudhaan gabaasa babal'aa dhiyeessaa turani. Mootummaan Itoophiyaa kanaan dura dhimma kana karaa ofiitiin qoradhaa jechuudhaan qaamii hawaasa addunyaa akka hin qoranne fudhachuu didee jira jechuudhaan Reutersitti dabala jira. Ammaan tana dhiibbaan hawaasa addunyaa irraa godhamaa jiru hubate ka fakkaatu mootummaan Abiy Ahmed dhimma kana hawaasi addunyaa haa qoratu jechuun mootummaan kun haga tokkotti gaafii hawaasa addunyaatii fi gurra banachaa akka jiru mul'isa jechuudhaan Reuters addeessee jira. Kun kanumaan odoo jiru mootummaan Abiy Ahmed koomishiniin mirgoota ilmaan namaatii fi uummata Afrikaa ka Banjul Gaambiyaa jiru dhimma kana seenee akka inni qoratu gaafate ture. Haa ta'uuti malee koomishinii gamtaa Afrikaa gamtaa Afrikaa waraana Tigraay kan akka malee deeggaree waan tureef qormaatii inni geggeessu fudhatama hin qabu jechuudhaan akka falmamaa ture kadhagamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo karaa kanaanii koomishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii badii Tigraay keessatti dhaqqabee dhufeen wajjin haa qoratu jedhee gaafatullee odeeffannoon haga ammaan tana jirtu dhaabbanni kun waan jedhe kanaaf amanamu yookaan waan jedhe kanaaf waan bulu hin fakkaatu ministeerri haajaalaa Itoophiyaa koomishinerii mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa kan jedhamu nama maqaan isaa Daani'el Beqqelee jedhamu waabeffatee waan inni gabaase kan fakkaata. Daani'el Beqqelee akkan jechuudhaan dhaamsi dhaamee jira. Daani'el Beqqelee nama kanaadha yoo isin argitan taate. Gabaasa kan irrattu namni kun waan inni jedhee barreesse keessatti duulii Tigraay keessattuu tahee jedhamu haga hafarfame yookaan ammoo haga sodaatame dhiigaa hin dhangalaasne uummatiin nagayaa hin dhumanne biyyallee hin diigne jechuudhaan dubbatee jira jechuudhaan koomishinerii mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa waabeffachuudhaan ministeerri haajaalaa Itoophiyaa karaa tiwiiterii isaatiin maxxansee jira. Kun jechuun qormaata kanaaf callisanii warra kana hayaamaniiti malee koottan gargaara haa jedhuti malee mootummaan Itoophiyaa qormaata dhugaa godhuu fi fedhii hin qabu. Bu'aan qormaata mootummaa Itoophiyaa beekamee jira. Koomishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti badiin haga jedhame yookaan haga farfame hin jiru. Uummatiin nagaa miidhaan jedhamellee hin farfame malee hin jiru. Biyyittillee hin diigamne wanni hawaasa addunyaa haasa'u dhara jedhee dubbatee jira. Ammoo karaa biraatiin koomishinii mirgoota ilmaan namaa kan mootummoota gamtoomanii Itoophiyaatti yaamnee waliin qoranne jedhe karaa koomishinii kanaatiin qormaatii godhamu qormaata fakkeessaa akka kijiba malee murtii qormaataa murteessee jira haga jedhame wanni tokkollee hin jiru ajjeechaan uummata nagaa hin jiru biyyittii hin diigamne badiin dhaqqabee yookaan ammoo dhiigii dhangala'ee jedhamu hin jiru jechuun dhiigii dhangala'e dhala
bakki kana jechanii jira. Dhiigatu dhangala'ee kan jedhamu wanni gosuun hin jiru jechuudhaani koomishinerii kun barreessee jira. Koomishineriin kun jechuun Tigraay keessatti waan adda addaa kan dhalate yeroo hedduu sobaa jira. Garuu Amaarii maayikaadiraatti dhumate jedhee dubbii hafarsee barreessa. Namichi kun mataan isaayyuu inni mataan isaayyuu Amaara yeroo ammaan tana rakkoo Itoophiyaatiif itti gaafataman federeeshinii ammaan tan jirtutu dhiiga kan lolaasaa dhiiga kan dhangalaasaa jira jechuudhaani yeroo tokkotti karaa miidiyaa hawaasummaa Tiwiiteriitiin dhaamsallee barreessuun isaa ni yaadatama. Mootummaan Abiy Ahmedii gaafa caalunfaatii ijjeefame qormaatii walabaa hawaasa addunyaatiin haa godhamu gaafa jedhamu didataa ture amma akka Tigraay kan hayyamee jira. Koomishinerittiin kun jechuun Michel Bachelet waan Oromiyaa keessatti ta'e haa qorannuuti itti yaada dhiyeessite mootummaan Abiy Ahmedii nutti qorata qormaata sadarkaa biyyaalessaatii fi guutuu addunyaa eegennu mataan kennin goon malee gargaarsi biyyi bira hin barbaannu jette Oromoon kan irrattuu ammaan ta'alee deebi'ee dhiibbaa godhuu akka inni qabu asumaanii dhaamsa dabarsuu barbaanna daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon karaa kanaan jirtu kana fakkaata. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Ameerikaa dippiloomatii takka gara Itoophiyaatti erguu barbaada. Baayiden yeroo ammaan tana gara Itoophiyaatti namni ergu Senator Christopher Coons nama Dimokiraatii kan bakka guddaa qabu kutaa bulchiinsa Delaware irra dhufe namni kun dhaamsa Baayiden qabatee Abiy Ahmed bira deemee Abiy Ahmediin akka wal dubbatamaa jira. Badii waraanii Abiy Ahmed Tigraayitti dhaqqabsaa jiru gargaarsa namoomaatii fi wantoota adda addaa irratti haasa'uu deema. Akkasumas Christopher Coons bakka bu'oota gamtaa Afrikaatiin wal mari'achuu akka deemu waraanii Tigraay kun karaa nagaatiin akkamiin akka dhumachuu deemu irratti wal mari'achuu deema jechuudhaani gorsaanii dhimma nageenya kan White House Jake Sullivan barreessee jira. Jake Sullivan akka barreessanii himalli Christopher Coons gara biyya Itoophiyaa guru kun guddoo barbaachisaa akka ta'e kan dubbachaa jiru miidiyaaleen addunyaa kan akka Foreign Policy kan akka jechuun CNN, New York Times dhimma kana wal harkaa fuudhuun gabaasaa jiranii akkuma kanaan durattu isin dhaamnettu Senator Christopher Coons dhiyoo kanattu Senetii Ameerikaa keessattuu murtoo tokko dabarsee jira. Murtoon kun Itoophiyaa keessatti murtoo tokko dabarsuuf irratti hojjechaa ture. Hin dabarsine murtoon sun agamma seera taatee hin baane irratti hojjetamaa jira. Itoophiyaa keessatti rakkoo gurguddoo jira. Rakkoolee gurguddoo jirtu keessaa tokko rakkoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo jechuudhaani dhimma Jawaar Mohaammed faallee xiyyeeffannaa kenne filannoon Itoophiyaa kan ammaan tana kunini rakkoo Itoophiyaa furuu akka hin dandeenye mariin hunda hammatu hunda qabatu godhamuu qaba yaada jedhullee dhiyeessee ture. Namni kun jechuun nama hidhamu Jawaar faallee akka gaarii beeku biyyi Itoophiyaa deemaa waan jiruuf telefoon kana bilbila Senator Coons 224 bilbila Senator Coons jechuun yoo Abiy Ahmediitiin wal agartu dhimma hidhamtoota siyaasaa kabadii malee hidhaman dhimma Jawaar Mohaammed faa filannoo Itoophiyaa kijiba kanaa fi ajjeechaa Oromiyaa keessatti ta'aa jiru komaandii poostii seeraa alaa akkasumas Itoophiyaa keessatti yeroo ammaan tana rakkoo sirna nafxanyaa durii fiduu barbaadan kana Abiy Ahmed faatii heeraa fi seera biyya suni diiguu barbaadan federeeshinii diiguu barbaadan kana mooliin mari'adha. Rakkoon Itoophiyaa bifa nam hunda hammateen mariidhaan rakkoon Itoophiyaa bifa jechuun waliigaltee biyyaalessaa uumuutiin akka furamtu dhaamsa kana itti nu dhaama jira itti bilbila anillee bilbilee waajjira isaa yeroo dhaamsa dabarfadhee jira ganama kana isinillee Senator Christopher Coons bilbiltanii adoonni Itoophiyaa hin deemneen durattu akka dhaamsa dabarsitaniif barbaanna galgala kana biyya Itoophiyaatii fi as Ameerikaa irraa baha borii Itoophiyaadhaan bahaa jechuudhaani Reuters gabaasee jira. Kanaafuu inni yoo deemellee dhaamsiin dhaqqabaa fi waajjirri isaa itti bilbila dhaamsa dhaamaa fi Abiy Ahmedii hidhamtoota siyaasaa kan inni gadhiisu filannoo kijibaa inni godhaa jiru kana Ameerikaan akka irratti hojjatte Abiy Ahmedii filannoo dorgomaa hin qabne filannoo fakkeessaa kan maallaqa biyya qofa baasisaa jiru abbaa irruma Abiy Ahmedii kan saaxiluun barbaachisaa waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa 222 duwwaa 42 bilbiluudhaan waajjira Christopher Coons fi dhaamsa dhaama isin jechuu barbaanna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan kana akka irratti hojjettanii irra deebinee isin gaafannaa har'a Christopher Coons galgal kana gara Itoophiyaa deema haga ammaan tana waajjira isaa telefoon fuudhaa jira. Delaware argama namni kun akka malee nama dhageettii guddaa qabu waan Itoophiyaallee guddoo nama beeku ministeera haajaa alaa tahaa jedhamee yaadamaa ture. Senatariin kun jechuun Delaware irra dhufe. Delaware jechuun bakka Baayiden irra dhufe. Baayiden wajjin hiriyaadha bardheeraaf. Baayiden wajjin baay'ee wal beekanii ministeera haajaa alaa isa godhaa jedhamee yaadamaa ture. Haa ta'uutii malee Antony J. Blinken godhe Baayiden ammallee taanaan Christopher Coons Baayidenidhaan walitti waan hidhatuu fi wanni nu itti haasofnu wanni nuti dubbannu Baayiden bira dhaqqabuu fi carraa guddaa qaba hiriyoota laf tokko irra waan dhufan waan taateef lachuu Demokiraatii wajjin waan ta'aniif umriilee umrii tokko keessa jiranii hiriyyaallee waan ta'aniif kun Christopher Coons itti bilbila arri qofa miti borillee iftaallee guyyaa hundaa itti bilbila warri senatoroota Ameerikaa kun dhimma Oromoo akka beeku godha isiniin jechuu barbaanna. Odeeffannoo kenna ka isin biraan gayaa jirru ka biraatiin paarlaamaan Ingiliiza magaalaa London keessatti dhimma Itoophiyaa irratti har'a marii gaggeessaa oolee paarlaamaan Ingiliiza kun yeroo ammaan tana waraana Tigraayitu dabalatee ajjeechaa fi rakkoon buqqaatii Benishaangul Gumuz keessa jiru rakkoon naannoo Oromiyaatii fi Ogaaden keessa jiru walumaa galattuu haala siyaasaa Itoophiyaa hammeessaa akka jiru dubbatee jira gargaarsi namooma yoo hin dhaqqabne Tigraahii beelaa fi saaxilamuu qabdi mootummaan Ingiliizaa dhageettii isaa ka qabu ka mootummoota gamtoomaniitii fi dhageettii karaa gargaarsitiin qabutu fayyadamee haalli Itoophiyaa keessa jiru ka siyaasaa akka fooyya'u
akka godhu marii paarlaamaa kan irratti dubbatamaa oole. Odeeffannoo biraatiin ammoo hoogganaan Suudaan Abdul Fattah al-Burhaan Itoophiyaa wajjin mariin hin jiru jedhe. Yoo Itoophiyaan daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan kabara 19 murtaa'e hin fudhanne taanaan Itoophiyaa wajjin marii womaatu godhuu akka hin deemne ka dubbate al-Burhaan. Al-Burhaan mariin ka jiru yoo Itoophiyaan rakkoo daangaa kana fudhatte qofa akka tahee dubbachuunis alatti Itoophiyaan marsaa lammaffaa fi bishaan laga Abbayyaa haroo qotaa jirtutti akka hin guunne dhaamsa dabarsee jira. Yeroo ammaan tana Suudaan lafa Itoophiyaa waliin wal falmitu ka daangaa hundaayyuu to'achuudhaan akka maddeen garii jedhanitti gara lafa daangaa naannoo Amaaraa seenaa jirti. Magaalaa Matammaa jedhamtu ka daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irra jirtu magaalaa naannoo Amaaraa marsuun waraanleen dhagahame jira. Warri naannoo Amaaraa Suudaanii meeshaalee waraana gurguddaatti fayyadamuudhaan qotee bulaa fi uummata naannoo kana buqqisuudhaan lafa qabattettu karaa fi riqicha jaraa akka jirtu uummati kuma hedduu naannoo kanarra buqqaa akka jiranis lafa qonnaa akka qabattes barbadeessaa akka jirtu himachaa jiranii. Haa ta'uuti malee mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana waan Suudaan godhaa jirtu kana humnaan deebii kennaa jirullee waraanillee deebii kennaa hin jiru. Karaa biraatiin karaa dippiloomaasiitiin wanni hojjetamaa jiru tokkolleen akka hin jirre ka hubatan. Odeeffannoon kennaa ka isin biraan gayaa jirru Tigraahii beelaa fi saaxilamuu dandeetti jechuudhaan dhaabbileen gargaarsa dubbachaa jiran torbaan kana qofa keessa Shiraaroo lafa jedhamtu magaalaa Tigraahitti uummanni 37,000 waraananii buqqa'ee dhufuun isa dhagahame jira. Uummanni 37,000 ka buqqa'ee kunini gargaarsa namoomaa akka barbaadu kan dubbatamaa jiru. Mootummaan Abiy Ahmed ji'a 3 duratti waraanii Tigraahii keessattuu dhaabbatee yookaan ammoo dhumatee jira jedhamee dubbatamullee yeroo ammaan tana wal waraansii akka gaggeeffamaa jiruuf uummatii guddaan buqqa'ee gara magaalaa akka dhufaa jiru ka gabaafamee jiru. Kunini kanumaan odoo jiru naannoo Tigraahii kibbaa godina Raayyaa fa'aa keessattuu yookaan ammoo godina Tigraahii kibbaa jedhuti waraanatu gaggeeffamaa jira jechuudhaan warri Hiwaati dubbachaa turani. Mootummaan Itoophiyaa waraanii gaggeeffamaa jiru keessatti Hiwaati miidhamtee kasaara guddaatu irra dhaqqabe jechaa jira. Hiwaata moo injifannoo argachaa jira jechuudhaan dubbachuu warra gabaasni ture. Har'a waajjirri koominikeeshinii naannoo Amaaraa ka godina Waagimra akka jedhattu humnoonni Tigraahii daangaa Tigraahii bira bahanii dhufanii naannoo Amaaraa magaalaa tokkoon irraa qabatanii jiranii humni Hiwaatii ka ammaan tana babal'achaa jiru kun naannoo Amaaraatii fi sodaata jechuudhaani waan warri Hiwaatii kalee fi torban kana keessa jechaa jiranii raayyaa ittisaa fi milishoota Amaaraa irratti injifannoo argachaa jirra ka jedhu odeeffannoo mirkaneessu baasuun warra dhagahamee jira. Odeeffannoon isin biraan gayaa jiru akkuma itti fufettu jira maatii Yooyyaa Miidiyaa odeeffannoo dhumaatiin ammaan tan kan isin biraan gahuu deemnu waan Finfinnee ta'uu deemna. Odeeffannoo Finfinnee ka isin biraan gahuu deemnuun yaamicha Baaldaraasii paartii maqaa Amaaraatii fi maqaa Itoophiyaatiin socho'anii fi dhiyeesse keessattuu paartileen maqaa Amaaraatii fi Itoophiyaa qabanii Finfinneen akka naannoo taatee gurmooftu yaamicha dhiyeessee jira. Yaamicha suni paartiin Abin simachuun dhagahamee jira. Har'a magaalaa Finfinnee keessattuu Abinii fi Baaldaraasii waliin ibsa kennanii oolanii jirani. Ibsi kanaan Finfinneen magaalaa guddittii Itoophiyaatii fi magaalaa guddittii teessoo gamtaa Afrikaati. Magaalaa sabaa fi sablammiin waliin ijaarte magaalaa saba tokko yookaan ammoo taranyoota miti adeemsi dabaa ka taranyoota ka magaalaa Finfinnee fudhachuullee ni balaaleffanna. Finfinneen magaalaa hunda akka taatu goona jechuu warra dhagahamee jira. Warri kun Abinii fi Baaldaraas waliin ta'anii akka Finfinnee fi qabsaawanii Finfinnee fi falmatanii dubbatanii jiranii.